Harka fuunee kabajamoo hordoftoota YouTube channel fayyuu jaalala akkam jirtu nagaa keessan an baay'ee nagaa kiyya galata waaqaa ta'uu waan baay'ee ajab nama jechisiisu tokko isinii fidee dhufe jechuudha. Egaa namni kamuu nama hiyyeessa nama dadhabaa nama maal ta'e kana hin barbaadu jechuudha. Haati dhalteeyyuu dhalashii manuma tokko keessattuu ija tokkoon hin ilaaltu. Gara ilaalte jechuudha. Kanaafi seenaa baay'ee nama dhibu tokko seenaa waliif faallaa ta'e tokko lama isinii fidee dhufe. Egaa namni suuraa irratti argitan kuni mucaan kun jechuudha. Maqaan isaa Sintaayyoo jedhama. Erga warra isaa irraa badee warra isaa irraa adda bahee badee wal dhabanii waggaa 28 waggaa 28 dha. Mee namni waggaa 20 garaagarummaa waggaa 28 keessatti namni haadhaaf ilmoon wal yaadatu moo wal yaadatan wal irraanfatu moo akkam kanas itti yaada. Isa dura garuu haati kuni EBS irratti mucaa kiyyaa ija isaa osoon argee osoon du'ini eessa akka jiru lubbuudhaan jira moo hin jiru maatii horatee moo maaluma ta'e waggaa 28 guutuu erga narraa adda ba'ee ija isaa argee hin beeku biyya keessa jira moo biyya alaa jira jette jechuudha. Jetteetu iyyaafannoo EBS irratti dhiyeessanii isa booda namoonni garaagaraa sagantaa sana ilaalanii mucaan kun bakka inni jiraatu asuma Finfinnee asuma magaalaa Itoophiyaa keessa ta'e gara Bishooftuu kana jira mucaan kun immoo jechuudha. Akka namoonni sagantaa sana ilaalanii suuraa durii ilaalanii maqaa sana dhagahanitti naannoo Bishooftuma jira. Mucaan kun garuu maalidha? Sammuunsaa badaa hin hojjetu. Sammuunsaa normaalii miti akka maraataati. Kan jiraatu immoo aladha. Mana hin qabu, maatiis hin qabu, hojiis hin qabu, jireenya karaarraa jiraata jechuudha. Akkuma salphaatti yeroon isinitti jireenyi isaa akkasi mucaan kuni. Isa booda namoonni isa bebbeekan naannoo sanatti sagantaa kana arganii maqaa isaa dhagaanii suuraa isaatti barbaadanis yeroo dhagaanii mucaan kun kanuma ta'a jedhanii nama 3-4 ta'anii murteessanii mucaa kana suma ta'a maqaan isaa yeroo waama Sintaayyoo yeroo jedhan dhowwaata. Kanaani gara EBS fidan jechuudha. Iyyaafannoon keessan nama kana ta'a jedhaniitu harmeessa faana wal qunnamsiisaa jedhanii fidanii harmee sana waamanii egaa sagantaa sana beektu dura duba isaanii akkanuma isinitti haasa'aa jira akkamitti akka isaan walitti fidan hin beektu isinii garuu seenaa kanaaf faallaa kan ta'e tokko isinitti hima jechuudha. Mucaa kana yoo fidanii mucaan keessanii jedhanii yeroo itti dhiyeessanii mucichi akka isaan yaadan yookaas namni baay'ee akka itti si eegu tokko jira. Namni akka itti si eegu tokko jira. Dooteetti deemtee dootee turtee dooteetti dhabamtee yeroo si eegu maatiin kee yookaan faamiliin kee akka itti si eegan wayii of keessaa qabu. Mucaan kun yeroo dhufu yoo mucaa kana fidanii mucaa keessanii jedhanitti dhiyeessanii mucaanii akka isaan eegan miti. Mucaan sammuunsaas badaa miti yeroo itti dhiyeessanii wal dubbisanii taa'u. Egaa namni sammuun badaan ta'an waan dubbatus waan dhiisus hin beeku waan gaafatames deebii sirrii namaan deebisu. Isa booda gara shakkiitti dhufan jechuudha. Shakkiitti dhufanii mallattoo maal mataarraa qabaa duratti yeroo ciisee karaa duubaa maal maasa bara waggaa 28 dura namni hin jijjiiramu waayizee fakkeenyaaf waan akka fuula keessan irra mallattoo jiraate qaama keessan kamirra yoo jiraate umuriidhaan yookaan gadi siqaa yookaan ol siqa wanti ta'e jechuudha. Mallattoo wayii kan gubataa ta'u waan ta'e haa ta'u iddoo keessan wayirra jiratan umuriin naa dabalu yookaan wanti sun gadi siqaa deemu yookaan wanti sun ol siqaa deemu. Kana jedhanii gara DNA'tti deemamee siniin jedha wantichi. DNA ilaaluutti DNA'n fuudhameera amma kan mucaa fuudhameera kan haadhaas fuudhameera. Egaa qidaamii alanaa mucaan sun kan isaanii taana iddoon akka hamileen namaa cabu mucaa isaanii jechuun mucaan isaanii osoo amma fakkeenya mucaan kun
mucaasaa mucaa kooti Sintaayyoo jedhanii barbaadanii mucaan kunis maqaan isaa Sintaayyoo ta'ee dhufe kuni osoo biyya alaatii dhufa ta'e osoo barbaadame akka namoota kan kaanii Ameerikaatti argame Ameerikaadha iskaayipiidhaan faanaasee kan dhufee argani mee mucaan kun kan koomiti hin jedhu tasa hin jedhan namni hunduu namni murteesses akkas otoo mucaan kun kan namaa ta'e haa ta'uuti maqaan wal fakkaate wanti ta'eyyuu wal fakkaate garuu mucaan kun biyyoota alaati diyaaspooraa ta'ee fataa ta'ee dhufee kan koomitiin hin jiru uu jedhanii mana sana bat go'anii istiidiyoo balleessanii mucaa kooti jedhanii wal furatanii deemu ture garuu amma DNA'tti deemamee DNA fudhamee jira haadhaa fi mucaarraa sanbata qidaamee lana riizaaltiin hin beeku gaa mucaan amma garuma Bishooftutti deebi'ee dhuma duriisaa dhuma jiraatu akkuma jiraatu sanatti warri immoo galanii kun kan biraa tokko immoo isin himaga mucaan kun bara isaan handagadhe garuu mucaan kun jechuudha naannoo Jimmaatti dhalate mucaan kun amma isinitti kun immoo Jimmatti kan dhalate erga Jimmatti dhalatee akka inni himatetti jechuudha haati isaa gattee deemte araasuma ta'ee jechuudha guyyoota 4 dura natti fakkaata gattee yoo deemtu dhaabbanni namaa fuudhee namaa kennee ofii guddisuus jira mitiire mucaa sana namoonni biyya alaa fudhatanii araasummaa masaatti dhaqee biyya Hoolaanditti guddate mucaan kun afaan Oromoo Amaariffallee hin beeku amma Ingiliffa dubbata kun yoo interview godhamillee Amaariffa waan hin beekneef yookaas Oromiffa waan hin beekneefi afaan Ingiliffaa dubbata sammuu hiikanii uummatatti afaan Ingiliffaa beeka booda mucaan kun biyya isaatti baay'ee guddatee jarris guddisanii warri fudhatanii guddistoonni isaa guddisanii of danda'ee nama of danda'e nama of ga'u ta'ee jechuudha amma mirga ofii isaa deddeemuu qabachuudha maatii isaa illee barbaade dhiisuu ni danda'a jechuudha maaliif guddateera namatti dabalameera jechuudha booda gara biyya kana dhufeetu miidiyaa kanarratti akka isaan nama barbaadan beeka waan ta'eef achirratti haadha isaa barbaaduu dhiyaate haadha isaa barbaachifatee ani umaa rakkoon qabu ishee arguun barbaade aniifaman godheeraa fi seenaa dhagee akkamitti akkana dhiistee deemte hundumaa dhageera garuu inni maamiti garuu isheen jirti moo hin jirtu haati koo jirti moo hin jirtu isheen na deessee jechuudhaani barbaacha dhufee isa booda nama meeqa dhufaree haadha lama dhufa mucaa kanaaf immoo haadha lamatu dhufee jechuudha mucaa kanaaf yeroo ergaan kun darbee torbeedhaa booda haadholiin lama dhufan mucaan kun hankooti jedhanii jechuudha lamaanuu naannoo Jimmaatti daanii lamaanuu gara Jimmaa jiraatu lamaanuu yeroo wal fakkaataa keessa daanii lamaanuu umurii tokko keessa daanii jechuudha umurii miti isaan itti daanii yoo ijoollummaatti 14 13 waan akkasii himatan isa booda maal godhure mucaa kana irratti kan wal lolaaru nama lama haadha lama dhiyaate tu haadhuma tokko ta'e kan kootiidhaanuu fudhatanii deemu jechuudha asirratti achi maal godhure haadha lama waan ta'eef ammas gara DNA'tti deemame haadholii kana lamaan keessaa kamtu haadha mucaa kanaati kan jedhuu fi DNA'tti deemame jechuudha anu baay'ee saspensii ta'e ilaalaa ture dhugaa waaqalakkatti du'ee kamumatu haadha baay'ee 6 4 duradha wanti kun kan ta'e 6 4 duradha natti fakkaata kan dhageetti 6 4 duradha kun kana faana faallaa waan ta'eef wal qabsiisee isin taasaa jira argitanii nama akkas ta'ee dhufee akkana ta'ee biyya akkasiidhaa dhufee diyaaspooraa ta'ee hunduu waqa mucaa koo ta'enna kan koo ta'enna waay kan koo ta'enna kan koo sabade ta'enna laphee rukutataaf sakaan immoo maanko miti jedhamaa jechuudha rakkataa hiyyeessa dhukkubsataan immoo firan qabu jechuudha namni diyaaspooraa ta'e immoo fira baay'ee qaba haadha iyyuu lama qabaata argitanii haatu lamatti taate jechuudha kanaaf hordoftoota kiyyaa gara DNA'tti deemame DNA seera qabeessaan ilaalame kan dubartii lamaaniyyuu fuudhame yeroo ilaalamu yeroo poostaadhaan dhufu yeroo dubbifamuu fi lamaanuu haadha mucaa kanaa miti my goodness maal jettu lamaanuu percentii 00 ta'e jechuudha DNA baqa kan ishee sanas 0dha haadhummaan kanaanis persentiidhaan 00 ta'e jechuudha akkasitti mucaan kun ammallee
haadha isaan arganne jechuudha. Ammallee ammas marsaasa kana akka haati isaa argamtuuf ammas ergaa kan biraa kaa'an jechuudha. Baay'ee nama dhiba jechuudha. Wanti kun walii faallaadha dhugaa waaqala walii faallaadha. Nama sirraa'ee nama jireenyi qajeeltee fi nama itti tottolee maal ta'ee kunis hankooteennaa sila waan bareedu hundumaa barbaada waan ta'eef. Inni garuu atumtuu ilaaltee kanuma shiiti kun umuriitu akkas godhe malee jireenyatu akkas godhe malee jijjiirama irratti fide malee kunuma kanuma shii fakkaata mucaashii ta'uu hin oolu kanatti jettu immoo jettee diddii jechuudha haati. Kanaan walumaa galatti egaa waliigala keessa waan baratamu yoo jiraate namni kamuu kan fira qabaatus kan lammii qabaatus kan hunduu harka rukutee fudhatu yoo ati jireenya gaarii qabaattee yoo si mijatee yoo si tottolee jiraate yoo waan hunduu wal qixxaataa si ta'e haadhuma ormaatu haadha keeti habiibti. Haadhuma nama biraatu haadha keeti. Yoo siin taane ta'e immoo rakkatte immoo yoo dhukkubsatte immoo mataan si dhukkube immoo yoo iddoon ta'e immoo haati keeyyuu kun mucaa kooyyuu miti an kanan deenye siin jette jechuudha. Kanaafuu akka jedhamutti garuu haati ilmoo ishii wallaaltu jedhama. Baruma meeqa otoo turaniyyuu bara meeqa otoo turteeyyuu haati ilmoo ishii wallaaltu jedhama. Maaliif handhuurri lamaan dur walitti jira waan tureefi laphee dhaannaa ishiiyyuu itti hima jechuudha. Raafamni laphee ishiiyyuu itti hima gaafa kan ishii ta'u. Garuu yoo hamminaan immoo hin barbaadu jettee immoo bakka ilma taasisti isin jedha hordoftoota kiyya. Viidiyoon kiyya illee kana fakkaata. Galatoomaa.